Yo ya. Yo ya. Akkam ooltan. Nagaa jirtanii. Biyya tana beeyta amma durallee dhufe dhokadheetiin dhufe. Maqaa fuula jijjiirradhe. Baga maqaa fi fuulanillee waliin baane. Kadhannee miti injifanneet waliin baane. Warra nu dhoyse boolla dhoysa darbineetiif abbaane. Lafatti as hin geenne taphatti as hin geenne. Goota akka jaatanii aliifaa wareeyneet as geenne. Har'a Oromoon biyya fi bilisoomsitee Itoophiyaa guutuu bilisoomsitee Afrikaa bahatte eega nagaa fidde booda bololtuu fi dhamaatuun takka takka waan lafatti as geenne itti fakkaata. Hunda dura hawaasni keenya kan Nairobi, Oromoonni Keeniyaa keessa jirtan, hawaasni Soomalee, hawaasnummaan hundumtuu qophii bareedaa kana qopheessitanii asii wal arguu keenyaaf hedduu galatooman jedha. Akkasumas mootummaan Keeniyaa ifatti illee nu deeggaruu baatu akka nu barbaannetti yeroo dheeraadhaaf waggoota 30 oliif ilmaan Oromoo biyya isaaniitti irraa ari'amanii du'adheef asitti kooluu galan tiisee diina irraa dhoorgee yeroo tokko tokko illee poolisiin isin gurgurattu. Akka mootummatti garuu mootummaan Keeniyaa gaafa rakkoo san fira keen ture har'a immoo firummaa qofa miti tokko taanee naannoo kana nagaa waliin finnaa galatoomaan jaan. Daldaltoonni yookiin immoo warri biizinasii magaalaa kanaa OMN deeggaruuf hawaasa keenya cimsuuf amma duras baqattoota keenya gargaaruu irratti waan gootaniif hedduu isin galateeffannaa. Irra caalatti immoo hogganoonni keenya kaas jirtan governors, senators, people representatives sadarkaa adda addaan jirtan bilchinni keessan tokkummaan keessan aantummaan isin ummata keessanii qabdan waan hedduu nama ajaa'ibsiisu isin arguu kiyyatti hedduun gammada obboleessan keessan jechuu kiyyatti immoo hedduun isiniin boonaa gara fuuldurallee waliin dalaynaa jabaadhaan isiniin jaa. Yaad gabaabaa afaan Oromootiin dubbadhee san booda gabaabsee afaan Ingiliziitiin dubbadha. Yoo yaadattan OMN hinaaffarraa kaaneeti kan dhaabne. Ormi hundi kijiba isaa afuufee garaa nu boqoysee nu dhugaa teenya xiqqoo mallee qammasuu dadhabne. Kanaaf hinaafnee qilleensa Oromiyaa bilisoomsuu qabna. Qilleensa Oromiyaa yoo bilisoomsine mataa nama keenya bilisoomsina. Mataa nama keenya walitti yoo bilisoomsine tokkummaa isaa cimsina. Tokkummaa isaa yoo cimsine Oromiyaan ni bilisoomsine jenneeti muranneeti seenne. Hinaaffaa alagaa murannoo saba keenyatii fi abdii rabbii qofaa dhaadhataa itti seenne beeytanii gaafas. Kanaaf OMN waggoota 4-5 dabre kana keessatti sagalee uummata cunqurfamaa biyya keenyaa ta'uudhaan madda dhugaa ta'uudhaan olola diinaa cabsuudhaan diina guddaa wayyaanee ka biraa dhiisii Obaamaanuu bakkaan sochootu jedhee kijibaan faarse san dhukkee itti rarree biyya teenya bilisoomsuu dandeenya jiru. Akkuma gaafan Finfinneetti deebi'ee dubbadhe qabsoon saba keenyaa boqonnaa tokkoffaa waggaa 50 itti xaaraa turre itti dhumaa turre injifannoodhaan goolabuun gara boqonnaa itti aanu dabartee jirti. Boqonnaan itti aanu boqonnaan duraa ka sirna abbaa irree barbadeessuu fi awwaaluti. Sanee garaa wannee ka itti aanu
biyya teenya ittiin jaarruudha jechuudha. Governance policies ce'uudha qabna. Hoggaa gara poolitikaa itti aanutti akkaahuu kutaa qabsoo itti aanutti dabarru akkuma gaafa qabsoo san naamusa guddaan tarsiimoo guddaan itti deemuudha barbaachisa. Tokkummaa keenya cimsuudha barbaachisa. Biyya immoo hoggaa jaarru of qofaaf osoo hin ta'in akkuma of bilisoomsinee uummata bal'aas bilisoomsine. Akkuma of bilisoomsinee gaanfa Afrikaatti nagaa finne. Biyya hoggaa jaarru biyya jaaruu jechuun sirna dimokiraasii gadi jaaruudha. Biyya jaaruu jechuun bilisummaa gadi cimsuudha. Biyya jaaruu jechuun nagaa buusuudha. Biyya jaaruu jechuun misooma jechuudha. Misooma Oromoon kophaatti hin duroomtu. Somaalee malee kophaatti hin duroomtu. Amaara malee kophaatti hin duroomtu. Oromoon Itoophiyaa nagaa bilisa baaftetun Itoophiyaa dimokiraasii qabdi. Bilisummaa itti fiduudha qabdi. Dimokiraasii misoomni Itoophiyaa immoo misoomaaf dimokiraasii nagaa Keeniyaatiin alatti hin ta'u. Kanaafuu kutaan itti aanu itti qabsoo itti aanu wanni guddaan hojjetamuu qabu nagaa nu jidduu fi nagaa ollaa misooma keenyaa fi misooma ollaa walitti hidhuudhaan deemuudhaaf jechuudha. Kanaaf OMN gaafa Minnesotatti jaarru qilleensa Oromiyaa bilisoomsinee uummata keenya bilisoomsuudhaaf. OMN Nairobitti hoggaa bannu kaayyoo lama qabanneeti. Kutaa qabsoo kutaa lammaffaa the second phase of the struggle waan ta'eef. Achi keessatti OMN kan bannu waan lama bakkaan ga'uudhaaf. Tokko hawaasni keenya kan Keeniyaa keessa jiru ka afaan kana dubbatu. Mombasa irraa hamma reediyoon tun dhagahamuu dandeessutti Keeniyaa keessa jiru kun hundi afaan tokko dubbata. Seenaa tokko qaba. Waliin cunqurfama. Waliin marginalize ta'a. Waliin beeku. Waan walii quban qabu. Hunduu moggatti bakkuma bakkooti adda addaan jira. Kanaaf aadansaa, afaansaa, eenyummaansaa, dantaasaa akka walii baratu. Miidiyaa kana qabannu ummata Oromoo, ummata afaan Oromoo dubbatu ka Keeniyaa keessa jiru cufaafi jechuudha. Tokko isaan humneessuuf isaan cimsuuf. Ummanni Northern Frontier jedhamu kuni yeroo dheeraadhaaf rakkoolee keessa jiru kana at least gama miidiyaatiin ofirraa himate reefu gafannan maal jee miidiyaa kumaatamatu magaalaa kana jira jee. Ka ummata kana walii hidhu garuu dheengadda ka asliin faasan eegalan saniin alatti hin jiru. Kanaaf miidiyaa kana asitti fidnee ummanni keenya kun akka wal baratu akka wal qabatu tokkummaa isaa akka cimu dantaasaa immoo biyya tana keessatti akka eeysifatu humna itti horuufi tokkoffaan kana. Ka lammaffaa ummat keenya kaas jiruufi ka Itoophiyaa keessa jiru bakka adda addaa jiru walitti nu barbaanna. Maaliif Ali Waariyoo kun yeroo lama OMN irra dhiyaate Minnesota dhufe amma namni keenya ka Oromiyaa jiru hundi Oromoo Keeniyaa jettan Ali Waariyoo dubbata. Agartanii? Kanaaf ummanni keenya Ali Waariyoo hedduun Keeniyaa keessa akka jiran ummanni Harargee, ummanni Wallaggaa, ummanni Shawaa, ummanni Baalee akka beeku barbaanna. Hin barbaaddanii? Hin barbaaddanii? Diinni addaan nu facaasemi? Diina san ofirraa cabsineemi? Amma ummata keenya walii hidhuu hin qabnu ree? Walitti hidhuudhaaf deemna jechuudha. Soo kaayyoon lammataa ummata keenya kaas jiruu fi ka biyya isaa keessa jiru san walitti hidhu. Sanuma jalatti garuu akkuma reefu jeetti nageenyi Itoophiyaadha. Dimokiraasiin Itoophiyaa, misoomni Itoophiyaa nagaa fi misooma biyyoota ollaatiin alatti ta'uu hin danda'u. Keeniyaa fi Itoophiyaan gara kiiloomeetira 500 ol daangaa qaban. Hawaasni wal keessa jiraata. Hariiroo dippiloomaasii cimaa qabaatanii malee hariiroon dippiloomaasii isaan qaban sun keessattuu kan ummatoota daangarraa kana sirriitti hirmaachisee miti. Kanaaf ummatoota gamalachuu jiran kana empower gochuudhaan sagalee itti kennuudhaan hariiroon dippiloomaasii diinagdeef siyaasaa Keeniyaa fi Itoophiyaa the bilateral relationship bakka amma jirurraa sadarkaa guddatti akka ol ba'u. Gaafa OMN launch goone OMN hin dandamu osoo jedhan dandeenye gaafa launch goone March 1 2014 ummata keenya diasporaatiin biqiltuu isin dhaabne aduu irraa dhoowwaa bishaan jala buusa guddifadhan jedheen ummanni keenya diasporaa waggaa 4% 100 mootummaa tokko irraa sumuun osoo argatiin OMN asiin ga'ee biyya isaa bilisoomse. Isinillee warri Keeniyaa miidiyaa kana gargaara miidiyaa kana bira dhaabadhaa hoggansa isaa cimsa nama ijoollee keessa hojjetan jajjabeessa yaada kennaaf gorsa akka reefu gabarnaa jeessanitti miidiyaa jabaa akka ta'u har'a hunoo isiniif kenne amma booda waan gootan isintu beeka. Osoon hin finne waan tokkoon jechuu barbaada.
Waggoota dabre kana keessatti ummata keenya wal nyaachisa turan. Keessattuu lolli Somaaleef Oromoo jidduu godhame the most senseless and the stupidest of all wars. Maaliif ummanni Oromoof Somaalee waan waliin dhabe malee waan waliin balleessan qabu. Ummanni Oromoo Somaalee waliin koloneeffatame waliin cabe gaafa rakkanne Moqdishoo deemne hargeessa deemne warra dahoo nuu ta'e warra bilisummaaf jecha waliin awwaalame. Ummata san sheeytanni wayyaanee jaaniin sheeytana xiqqaa abdiilee jaaniif fayyadamtee waliin naqaa turte. Istiraataajiin keenya dura sheeytanicha guddaa achirraa buqqaasu. Wayyaanee kuufefnaan abdiilee bakka buqqaafne. Amma qabbanti buutee jirti. Lolli daangarraa dhaabatee jira. Lola dhaabuu qofa miti kaayyoon keenya. Kaayyoon keenya ummata kana lamaan jidduutti nagaa buusuu qofa osoo hin taane ummanni lamaan kun cimee utubaa guddaa ta'ee gama diinagdeetiin Moqdishoo irraa hamma Finfinneetti Jibuutii irraa hamma Naayiroobiitti wal qabatee waliin akka ka'u halkanii guyyaa irra hojjetaa jirra. Mooyyeele magaalaa bareedduu san beera biyya alaal. Magaalaa bareedduu san. Gateway nuuf biyya alaa kamittuu kan geessu Mooyyeele. Magaalaa vibrant taate san kontrabaandii koloneelota wayyaanee lamaa jecha ummata keenya Booranaa fi Garrii wal ficcisiisaa turan. Lola sanirraa Mooyyeele aspaaltii gama kaan baasanii gama kaan baasanii namni gadi bakka lama bahee walitti jaba baasu wal fixa. Karaa sanirra kontrabaandii ooffatu garuu jara kaan ture. Jara kaan amma kontrabaandii oofuun danda'uuf keessa baafnee jira. Nageenyi immoo deebi'ee ummanni keenya waliin jiraachuu eegalee jira. Rakkoolee xixiqqoo jirtu. Manguddoo biyyaa wajjin, abbootii gadaa wajjin, ugaazota wajjin, hayyoota wajjin itti jirra yeroo gabaabaa keessatti akkuma dheengata dirree dho'aatti dubbii finne kan Mooyyeleellee finne waan lolaaf waan rabshaa finne amma booda waa'ee misooma waa'ee nagaa hojjenna. Kanaaf dhufuu kiyyatti hedduun gammadee gara fuuldurallee walitti deebinee waan gurguddaa pirojektii gurguddaa libseet kan laamuu sanii wal qabatullee rivaayivii ta'a. Cross border development hundi isaallee irratti hojjetamu jira. Muummichi ministeera Abiy lammaan hundumti isaanii kan irratti hojjechaa jiran mootummaa fi bakka bu'oota keessa wajjin hojjetaa jiranii yoo isin cimtanii fi gargaarsa Rabbii wajjin ta dabarte gundoo ta hafte guddoo jaa ummanni Harargeeti waa hedduu waliin dalagu jirra Rabbi kadhadhaa. I will say a few words in English for those of you who don't understand. First, thank you for being patient as those who speak of Oromo have been communicating in 10 different dialects. It was hard even for me to understand, let alone for you. Thank you for being patient with us. Thank you for coming here. It's a pleasure to be here. As I've been telling our people, I've been sneaking to Nairobi for a little bit with different names and different faces. Now, the people who was forcing us to hide are no longer. We got rid of them. So we are free and my face is free. It's a pleasure to see you. I just want to say thank you to the government of Kenya. Although they were not openly or fully supportive of our struggle, they have been host to thousands and thousands of Oromos who have been fleeing persecution in Ethiopia. I don't think there has been any country that has hosted as large a refugee from Ethiopia as Kenya. If you go to Minneapolis, the Oromos and Somalis in Minneapolis pay allegiance to Kenya than their country. Most of the kids speak Swahili than Oromo or Somali. So that is testament to the fact that the Kenyan government has been very generous in hosting and protecting and also being a transit for our people who have made their way to Europe and America. I want to say thank you to the government of Kenya. But I want to say that's not the end of it. Now, we have liberated our country. We are freed from those who have been really using the border as a source of tension. It is time for the government of Ethiopia and Kenya to work together to lift the people on the border from poverty. Myself, our media, and the leadership will cooperate and assist
the governments of both sides as they strive to strengthen their bilateral relationship, particularly on focusing on the border areas. We are establishing OMN specifically for this purpose. We aim to achieve two goals with establishing OMN in Nairobi. One, there are many clans of Oromos and Afan Oromo speakers in different parts of Kenya. We want to make sure they are able to communicate, to educate each other, to learn about each other, and to empower themselves through the media. Empowering the Afan Oromo speaking communities of Kenya, I believe, is essential to further strengthening the bilateral relationship between the governments of Ethiopia and Kenya. Because the Boronas, the Garris, and others are the bridge, the human bridge that connects these two countries. Rarely do countries share such a large community who live across both borders. Empowering these people through media will help us empower them through peace, through security, and through economy. Therefore, we are establishing OMN here. We are grateful for the assistance the Kenyan government is providing in licensing us, and we also expect further cooperation from the government as well as from the society here. We want to emphasize that we are here to empower our people. Most importantly, we want to empower the bilateral relationship. For peace to prevail in Ethiopia, for the newly emerging democracy in Ethiopia to be sustainable, for the economic cooperation leaders are starting to flourish, it is very, very important that the communities on the two borders live in harmony. They benefit from the economy. The bilateral relationship needs to be based on empowering the border community. We would like to support on that area. Thank you very much, and God bless you.